Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii addaa barataa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa yookaan seensa yuunivarsiitii akka biyyaatti qabxii olaanaa galmeesse tokko waliin kan wal isin barsiisu irratti xiyyeeffanne isiniif dhiyeessina. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa jedhee akkuma weellisee Doktara Kabajaa Aartist Alii Birraa barnoonni riqicha cimaa doofummaa irraa gara beekumsaatti ittiin ce'anidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa xiyyeeffannaa itti kennuun barnoota irratti hojjechaa jiruun manneen barnootaa bu'uura boruu, ifa boruu, bultii addaa, mana barumsaa addaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ijaarsisee hojii eegalchiisuun akka biyyaatti bu'aa qabatamaan argamaa jira. Mana barumsa ifa boruu, yaa burqaa beekumsaa, kaataalee Oromiyaa isatu barsiisa. Barataan qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka biyyaatti qabxii olaanaa fide kun barnoota isaatti akka milkaa'uuf maaltu isa gargaare kan jedhu muuxannoo barataa kanaa isiniif qonna hanga xumuraatti filannoon keessan chaanalii keessan OBN gaammee haa ta'u isiniin jenna. Maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Kanan dhaladhee guddadheessi godina Baalee magaalaa Goobbattii. Barnoota kiyyas isa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Goobbattiin xumuree barnoota kiyya isa sadarkaa lammaffaa yookaan kutaa 9 haga kutaa 12 mana barnoota bultii addaa Dodolattiin baradhe. Bara 2017ttis qormaata biyyoolessaa kutaa 12 akka biyyoolessaatti kennamu gosa barnoota saayinsii uumamaatiin barataa qabxii olaanaa fiduu danda'eedha. Bara kana akka biyyaatti barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qabxii olaanaa fidan keessaa barataan Khalid Bashir isa tokkodha. Barataan Khalid qabxii waliigalaa 600 keessaa 591 fiduun akka biyyaatti sadarkaa jalqabaa irratti argama. Miirri yeroo sanii yeroo qabxii kiyyan laaluun qabu baay'ee miira nama gammachiisudha. Miira ibsuun namatti ulfaatudha jechuudha. Maaliifi qabxii haganaa fiduun waan guddaa gaafata. Waan guddaa kanammoo argachuu kiyyaaf baay'een gammadee jira. Gammachuu guddaatu natti dhagahame jechumaaf. Barataan Khalid Bashir mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa keessatti kutaa 9 hanga 12tti kan barate yoo ta'u, barataan kun gulantaa jalqabaa kaasee barataa cimaa fi barnoota isaatti xiyyeeffannoo cimaa kennee hordofaa akka ture dubbata. Daa'imummaa kiyyarraa yaa'u mana barnootatti gaafilee garaagaraa kaasuun jaaladha. Saniin beekamaayyuu mana barnootatti illee waan gaafii natti uumame tokkoon dhiisu, barsiisaan tokko waan tokko yoo barsiisu gaafiin namatti uumamuun hin jira. Gaafiin natti uumame sun immoo ani keessa kiyyatti dhiisuun barbaadu. Waan ofii deebisuu danda'u hin deebisa. Waan maatii kiyyarraa deebisuu danda'u isaan gaafadheetan deebisa. Waan achirraa ulfaate immoo barsiisota kiyyan dhiisu. Waan sanniin odoo deebisan hin deebisini bakka dhiisuun illee natti hin tolu. Irra deddeebi'eetan gaafadha haga isaan nuffanitti jechuudha. Hojii manee kanniin illee waan garaagaraa yeroodhaan hojjedhaa yoo isaan sororuu baatanii baay'ee na gaddisiisa bakka yoo isaan hojii manee kanniin waan garaagaraa kanniin nu kennanii ka'anii yoo isaan hin sororiin waan sanitti vaaliyuu hin kennin ani hojjedhee waan dhufuuf waan san immoo isaan gallakkisaniituma yoo dhiisanii waan sunniin xiqqoo na aarsa ture. Sababa saniitiif barsootatti illee hin dallana. Yeroo garaagaraattis gaafii garaagaraa waan gaafadhuuf walitti bu'uunis hin jira. Gaafa kaan walii galuunis hin jira waan ta'eef haaluma kanaanii barnoota kiyya sadarkaa tokkoffaan xumure. Barataan Khalid qormaata naannoo kutaa 8ffaa akka godina Baaleetti qabxii olaanaa galmeessisuun barnoota sadarkaa lammaffaaf dorgomuun mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa akka seene hima. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaatti ani wanni beekamu keessaa tokko bakkuma hundatti barataa cimaa naan jedhanii kutaa tokkorraa keejirraa kaasee sadarkaa tokkoffaan baha. Manuma keessaa jalqabee situ caala naan jedhan bakka ati nama cimaadha
manuma keessaa safaruma keessaa achumaan immoo mana barnootattis dhufee ati cimaadha yaada akkastuu hiriyyoota kiyya keessa jira hin dandeettaa nama cimaadha naan jedhanii barnootaanis tokkoffaan ala baheeyyuun beeku yeroo kutaa afuraffaa qofaa sadarkaa lammaffaan bahee waan sanitti ni aaree irra cimeen achi caala akka hojjedhu na taasisee wanni suni gaafa san wanni natti dhagahame yoo jiraate achi dura baay'ee dorgommii garaagaraa keessatti hin hirmaanne manuma barnootatti gaafiif deebii akkasumatti akka godinaatti fa'aa dorgomaa ture sanii irratti sadarkaa bahaa ture garuu gaafa kutaa 8 qabxii qormaata naannoo sanii qabxii akka godina Baaleetti olaanaa fidu akka hin danda'u hubadhe achi dura hin dandeetta naan jedhan malee akka danda'u sanii anis ittiin amanne ture wayi namni akkanumatti na jaje waan jedhuufaatu natti dhagahamaa ture garuu gaafa san immoo waan san yoo fidu hin danda'a waan jedhu mirri xiqqoo natti dhagahame jechuudha achi boodas yoo hojjedhe yoon cimee hojjedhe kana caalas waa fiduu danda'a waan jedhutu natti dhagahame. Barataan Kaalid Bashir milkoomina isaatiif bu'uura guddaa kan ta'e maatii isaa ni dandeessa ati barataa cimaadha jechuun jajjabeessuun isaanii akka inni barataa cimaa ta'uuf amilee ta'eera. Daa'imummaa kiyyatti isaan akkasitti hin dandeettaa yoo hojjette hin dandeettaa nama cimaadhaati dandeettii qabda naan jechuu baatanii anis dandeettii waan qabu sanii hubadheetiin akkanatti hojjechuu dhabuu danda'a ture isaa waan duubaan na jajjabeessaniif waan ani hin qabne caala waan ol qabanii na ilaalaniif akkasuma fakkaatanii saba saniitiif anillee bakka isaan naan jedhan san gahuudhaaf halkanii guyyaa tattaafachaa ture jechuudha waan sun odoo jiraatu baate Kaalid amma jiru kanaaf arguun xiqqoon ulfaata jechuun danda'a maaliif saba saniitiif halkanii guyyaan dubbisaa ture sirrittiin qophaa'aa ture jechuudha qormaata kanaafis iccitiin addaan ani hiriyyoota kiyyarraa adda jedheen yaadu nootii kana baafachuun jaaladha sirrimatti waan barnoota akka baayoloojii fi keemistirii kanneen nootii xixiqqeesseen qabadha waraqaa xiqqaa irratti nootii xixiqqeesseen qabadha akkasitti yoon taa'ullee waanuma san akkanumatti akkuma tapha godhee akkanumatti lallaala jechuudha akka hin dagannee fi baay'een fookasiin kiyya gara maassii fiiziksii kanatti baayoloojii kanaaf ammoo akkasittiin yoo sammutti qabadheedhe waraqaa xiqqootti qabadhee yeroo masocho'ullee akkanumatti lallaalaatuma karamarrallee yoo deemu akkanumatti xiqqooma lallaalaa akkasittiin qayyabachaa ture nootii sirriitti qabachuun jaaladha waan jedhu ibsuudha. Barataan Kaalid xinnummaa isaa kaasee waan haaraa ta'e baruuf kan carraaquu fi meeshaalee elektirooniksii illee banee keessa isaa ilaaluuf kan dhimmu ta'uu haati Kaalid aadde Zeenabaa Alii ni dubbatu. Carraa kana naa kennuu keessaniif galata guddaa qabdanii duraan dursee kan hunda caala kan nama jireessu kan beekumsa namaallee dhugumsu rabbi kennaaf galanni haa gahu. Baay'ee galanni haa gahu alhamdulillah rabbil alamin carraa kana argachuu kootiif galata guddaa qabdanii maqaan koo Zeenabaa Alii jedhama. Kaalid Bashiriif haadha ummii oolaaf daa'imummaa isaatiin waan akka deekii waan kaaseetti keessatti galchiniitiin televezyiinaan dalwannaa jennu san isa san keessa seenee hiikee daa'imummaa isaatiin jechuudha. Ganna afurii waan ta'u natti hin fakkaatu wayita sanuu isa baqa tattaafatee dalaguu barbaadamu baatee waan akka faanusa waan garagaraa mana keessatti tuttuqo malee gammachuun qabu waan akkasiisa yoo tuttuqe baqa abdii godhataayyuu baay'ee itti gammada. Harkaanillee yookaan dalageelee tolchuun hin danda'ama yookaan badeellee darbuun hin danda'ama garuu baqa gammachuu guddaatti itti dhagama yoo tuttuqu kan yeroo tokko amma yaadadha ala qotee boolla dheeraa isaa qotee jeerikaanii bishaan itti naqee akka kuno tuubboo boombaa kana itti gadi dhiisee bakka achi keessa akka bishaan burqu jechuudha akkasitti awwaalee argee jira. Mucaan baay'ee waan akkasiisan baay'ee jaallata. Ijoollummaa kiyyarraa wanni ani ittiin beekamu tokko yoo jiraate waan garagaraa waan meeshaa elektirooniksii kanneen waan garagaraa kanneen tuttuquudhaanii fi wantoota argee tokko odoo harkaan hin tuttuqin odoo hin qaqqabin nama hin dhiisnedha. Akkasumattis waan tokko balleessaatumaan akkasumatti odoo hin tuttuqu waan garagaraa odoo yaala jedhu akkasitti nama balleessaa fi waan akkasii godhaa guddateedha. Yaa'u kana wanni godhuu fi uumama kiyyarraa jaalala akkasii qaba. Waan garagaraa
tuttuqee lallaalee waan keessa jiru maalirraa akka tolfame akkasumas waan kana immoo akkamitti tolchu waan jedhu akkanumatti gaafiin sammuu kiyyatti waan deddeebi'uu fi waan kanniiniif immoo deebisuudhaaf waan argeessan tuttuqee balleessee akkas godhaati nama guddateedha. Bakka inni waanuma elektiroonii kanneen tuqee malee gara taphaa yookaan gara lolaa mucaa deemuu miti. Akkuma isaanii akka isaan naqaran jedhe tokkotti isaanuma tattaafateetiin isaanuma wajjin akkuma isaan godhatan laala malee taphaaf hin deemu yookaan utaalchaaf miti yookaan lolaaf miti haalli isaa barumsumaaf. Barsiisonni fi ollaan naannoo Kaalid jiraatan Kaalid barataa naamusa gaarii qabu maatii isaaf abboomamuu fi barnoota isaatti xiyyeeffannoo cimaa qabaachuu himu. Naamusa gaarii qabu barataa baay'ee cimaa abireejiin inni qabu 98 sanaa oli. Barataa baay'ee ijoollee kaaniif fakkeenya ta'u dandeettii olaanaa nama qabudha jechuudha. Maqaan kiyyaa Siraaj Aliyyii Hassan jedhama. Jiraatuma magaalaa Gobbaa kanaati. Amma wanni ani beeku irra guddaan isaa maatii beeka. Maatiin kun maatii tasgabbaa'aadha. Maatii ofiillee barate ilma ofiillee seeraan barsiisaa ture. Abbaan isaallee akkasuma baratee nama hojii mootummaallee qabatee abbaa alangaatiin hojjechaatii ture. Waggaa 10 as akkana xurataa bahee xurataarra jira. Isiinis akkasuma barnootumarra turte haati jechuudha. Barnoota irra waan jirtuuf mi'a barnoota waan beektuuf ilmaan isaaniillee barnoota irratti bobbaasanii akka isaan baratan godhu kana hin beeka. Akkasii waliin jirra. Abbileessi isaa tokkollee Kaalid jechuudha. Akkanumatti qabxii guddaa isaa fidee asirra ammas deemee barumsumarra jira. Nama tokkoffaadhaan asirraa ka'ee taree bileettiin illee akkuma sanii warri kun warra tasgabbaa warra haala gaarii barumsaaf maaliidhaaf ka deemu maatiin isaanillee ijoolleen isaanillee karuma isaanii san qabattee ka deemtu ta'uu beeka. Ani maqaan kiyya Kamaal Abdurrahmaan jedhama. Jiraataa magaalaa Gobbaati. Ani maatii Kaalidiif Kaalidiin yoo xiqqaate gara waggaa 4-5 akkasii nan beeka. Haalli immoo maatii kanaa fi Kaalidiin itti beeku haala gaariidha. Walitti dhiyeenya maatummaallee qabna gatii ta'eef. Kanaaf mucaan kun haga ijaan wal agarree immoo maatii kanaan wal baranne irratti xiyyeeffannaan isaa kan barumsa irratti tahee fi gara maatiittis yoo deebi'u maatii kana kan gargaaruu fi akkasumas qajeelfama maatiin kennuuf irratti kan xiyyeeffatee hojii isaatii fi barumsa isaa irratti illee karaa lachiinuu maatii isaa kan gargaaru ta'uu nan beeka jechuudha. Baay'ee barataan kun yeroo taphaaf yeroo qabu qo'annaa irratti hundeessaa gaafileen inni kakkaasaa ture barsiisota chaalenji kan godhu ture jechuudha. Akkuma amma jedhamu waan itti kenname hojjetee dhufuudhaan kan jedhame ola kan wanni jechaa jiru. Yeroo sanitti wanni inni hojjete ammatti ijoollee kan ittiin barsiisaa jirudha jechuudha. Fedhii isaa kana yeroo daa'imummaa kanarraa akka qabu ni beeka. Nunis immoo baay'ee jajjabeessaa turre. Maatiinis immoo hojii kanarratti waan bal'aa akka hojjete yeroo sana argaa turre waan ta'eef barataa addaati jechuudha. Amalli isaa hin dhufaa asitti wayita dhufee jedhee as keessa walumaa gadi harkaa waa hojjechuu ergama warraaf ergamuu maaliyyoo ta'uu kan ajaja warraa fudhatee olii gadi deddeemuu isaa kanneen hin beeka. Mana barumsaatitti immoo akkaataatti jiru akkasitti hin beeku. Akka maatiitti asitti hin argaa haala bareedaan haala gaariidhaan isa arga. Yeroo sanatti kutaa 8ffaa bara 2013 akka godina Baalee kanaatti qabxii 96 tuqaa 7 kana galmeesse. Kanaa ol eegaa turre jechuudha hordofaallee turre. Qabxiin kun hojii isaa waliin wama isaa maluu kan jedhu qaba. Kaalid Bashir wayita jedhan wayita isaan sila bada gurbuma kenna sanii isuma ka jedhutu ina keessa gahe. Egasii moobaayila keessa deemee ilaala. Haga ministeerri barumsaa gadhiisee akkana jedhee himullee ani suuruma isaa kana banee olii gadi ilaala gammachuu guddaa irraa ka'e jechuudha. Akka naannootti namni akka maatii isaaniitti abdii irraa qaba waan ta'eef haa ta'u namni hagas gahu in argataa jecha osoo hin beekne garuu walumaa galatti qabxiin kun isaaf itti xiqqaate jechuu namni martuu hin beeka. Haa ta'u immoo gammachuun akka maatiittis ta'e akka naannootti akka magaalaa keenyaatti akka godina keenyaattu akkasumas sanbira dabree akka biyyaattu namni hin gammadii waan jiru natti hin fakkaatu. Abdiin mootuun martuu akka maatiittis ta'e akka nama dhihootti akka inni qabxii kana fiduu danda'u. Wanti nu waafeeyyuu qabxii 9 san achitti nu jala hafuun sun xiqqoo
garaa nu nyaatte akkas san abdii guddaa irraa qabna ture jechuudha. Ani haati ofii yookaan abbaan ofii ilma ofiitiif akka isaa ol ta'u barbaada. Yoomiyyuu waan bakka biyyaa ol biyya alaati oluyyuu osoo nuu ta'e hin gammanna. Hawwii baay'ee qabna nu jechuudha. Biyya kana keessa qofa osoo hin ta'in kaalidoon kiyya leenci kun leenci biyya kanatti waamsise kun carraa guddaa argatee namni isa deeggaru argamnaan biyya alaa deemee inni garuu yaada biraallee hin qabaayyuu amma jijjiirate sooftiweer baradha ja'aayyuu dura jechuudha. Barataan Kaalid Bashir fuula duratti gama saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffachuun rakkoo biyyi kun qabduuf furmaata ta'uuf cimee akka hojjetuuf bata. Waa'ee biyya kiyyaa yoo ibsuun jedhee miirri natti dhagahamu hadhaa miti kan dhufe gaafa qabxiin kana laalu miti kan dhufe asin duras mana barnoota bultii addaas yeroon ture sanii gara fuulduraa maaliin gumaachuu qaba waan jedhu irra deddeebi'ee sammuu keessa naanna'aa ture. Biyya kiyyaaf waan jedhu kana baay'ee matti itti yaadaa ture. Biyyi kuni sababa saayinsii fi teekinooloojii kanaanii gara duubaatti jedhuun ishii ikoonoomii ishii irratti illee baay'ee dhiibbaa guddaa uumee jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana wanni addunyaa sochoosaa jiru waa'ee teekinooloojii kana. Teekinooloojii kanaan immoo gara duubaa jechuun addunyaa kanarraa gara duubaa sadarkaa tokko gara duubaa hafuudha waan ta'eef anis sababni waan kana filadheefis waan kanatu addunyaa jijjiiruu danda'a, biyyas jijjiiruu danda'a. So waan kanaan immoo baradheetii gara fuulduraatti shoora guddaa wayii biyya kiyyaa fi buusuu akka hin qabu natti dhagahamas. Gara fuulduraatti biyya kiyyaa fi gama teekinooloojiitiin gama saayinsii fi teekinooloojiitiin waan guddaa wayii biyya kiyyaaf bu'aa akka buusu abdiin qaba. Waan kanatti abdii kana immoo dhugoomsuudhaafis jabaadheen akka hojjedhu waadaan seena jechuudha. Barattoonni qormaata biyyaalessaa bara 2018 fudhatanis sodaarraa bilisa of gochuun of qopheessuu akka qaban dhaama. Yeroo qormaataaf deemu san hin beekama miirri qormaataa nama sodaachisa. Miira sodaa keessa turre parsantii 5tu darbaa waan jedhu yaanni garagaraan dhufa ijoollee haganatu darbee waan akkasii yoo dhufu miirri sodaan namatti uumama. Garuu agas marallee sodaadhee jechuufi miti miirri sodaan hin jira. Sirriitti hin qophaa'ee ture garuu akka itti expect godhee fi akka itti qormaanni immoo natti dhufe baay'ee garagara. Qormaanni haala ani itti qophaa'e irraa salphatee naa dhufe jechuudha. Haala saniin miirri sodaallee hin ture garuu yaa qormaata irratti immoo yoo seennu qormaanni si salphaadha. Onlaayiniidhaan fudhannes. So gaappii gidduu kana jiru yoon ibsu inni tokko maal inni gaappiin barataan baay'een dandeettii dhabeetii miti. In qaba hundinuu uumamaan namni dandeettii hin qabne hin jiru. Dandeettii dhabeetii odoo hin taane expectationii hawaasa irra jiru expectationiin qormaata kanaaf qabanii baay'ee waan nama gaddisiisuudha jechuudha. Parsantii 5tu darbaa ani akkamittiin darba waan jedhu barataa hedduu sammuu barataa hedduu keessa waan kanatu jira jechuudha. Qormaanni bara baraan salphataa dhufa qormaanni biyyoolessaa kuni kabara waggaa 10 dura odoo laallee in ulfaata qormaanni. 700 keessaa namoonni 600 seenanuu nama muraasa turanii 500 faa fiduun yeroo sanii waan guddaadha 700 keessaa jechuudha. Garuu yeroo yeroon qormaanni salphataa dhufe barataanis akkasumatti qormaanni ulfaata waan jedhu sammumatti irra deddeebisa. Akkasitti of dadhabsiisaatuman dhufe malee qormaanni namuma xiqqooma qophaa'eefuu darbuu miti qabxii olaanaa qabxii 500 faa keessa fiduun waan danda'amu waan jedhu ibsuun barbaada. Expectationii isaanii sirreessuudha. Qormaanni homaa waan ulfaatu hin qabu. Waan ulfaataayyuu yoo itti qophaa'anii fiduun ni danda'ama. Kun immoo qormaanni waan hagas mara ulfaatus miti. Yoo itti qophaa'anii yoo sammuu sirriidhaan itti deemanii waan darbuu danda'aniif qabxii gaarii fiduu danda'anidha jechuun barbaada. Egaa ijoollee barataan Kaalid barataa cimaa akka ta'uuf bu'uura kan ta'eef maatiin isaa ati barataa cimaadha ni dandeessa kan jedhanitti dabalee innis akka danda'u sammuu isaa of amansiisuun yeroo isaa sirnaan itti fayyadamee qo'achuun akka biyyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qabxii olaanaa akka galmeessuuf akka isa gargaare isinis bara barnootaa 2018 kanatti karoora baafachuun yeroo keessan osoo hin qisaasessiin sirnaan akka itti fayyadamtan jecha qophii addaarraaf qopheeffanne asirratti xumurra. Torban qophii biraan hanga wal arginutti nagaatti jecha ani qopheessee kan isiniif dhiyeesse gammachuun isaa keeti. Qophiin OBN gaammee afaan itti fufu turtii gaarii.